agarsiisa ispoortii as waltajjii irratti nuuf agarsiisa nutu. Ayuutiin walii geerarraa walumaan jira jechuudha. Itti aansuudhaan asirtu haftee baqqalee ta'aa isallee yeroo sa'aatiin isaa ga'u halaan simannaan jechuudha. Akkasumallee keessumaa kabajaa kiiloomeetira hedduu qaxxaamuruun kan galma kanatti argamu. Garee namni hin tilmaamne fi eegne tokko garee konkolaachistoota baajaajii magaalaa saanqaa Waaqa uumaa hundumaa tokkicha maqaa kubaa gurraacha garaa garbaanii booree hubatanii daasii waan mannaanuuf waan sitti mannaanuuf dhagayi. Egaa kanatti taansee kanneen ani qananiidha jedhu qananiidha jedha. Sirbi qarreen qananiidha. Mucaa roqqeen qananiidha. Qananii waaqa. Waaqni nagaan nu bushe nagaan nu haooshu. Irraa gora nu haooshu. Doggora nu haa beeku. Beekaan keenya nuuf haa bulu. Qanadeen haa galu. Gammaseen haa dhalu. Gabanda tulluu yaada ta'a. Walitti gormata. Du'aan yaadii gawwadha. Andoonee barbaada. Bonaa kana laalisa. Coqorsata. Lafa uwwisa. Duumessata. Samii uwwisa. Abidda dikkuu qabaneta. Garaagaranitti gaa. Kana fudhadha. Irra bal'ata. Bishaan abbayyaata. Waraabaan isin jedhin. Sirratti abbayyaata. Akkuma isaanii nanta keessa wanta addaa. Wanta maddanii. Abaddaa kabaddaa. Lafaa aduu kabaddaa. Diina keessanii waltaa. Amma lammii keenya buqqa'e. Lammii keenya iddootti deebisuudhaaf immoo wanta bakkeen keenya adda baatu. Ollaan bitaa murgaa nagaadhaa. Boroon balballi nagaadhaa. Isin waliin nagaadhaa. Waariyaatti lammii keenya buqqaan sababeeffachuudhaan lammiin dhiigu jechuun yeroo keessaniif maallaqa keessan aarsaa godhanii nutu dhiiga waliif nutu waliif jira nutu wal cina dhaabbataa isaan sharaa keessa jiru nu mana keessa jirra isaan jireenya rakkisaa keessa jiru nu jireenya mijaa keessa jirra madaan isaanii madaa keenya miidhamuu isaanii miidhamuu keenya jettanii haala kanaan lammii keessaniif birmachuudhaan waamicha namni kabajaaf ulfina guddaa irratti bagana dhaabsisan. Uummanni Oromoo akkuma hundi keenya beeku biyya kana keessatti uummata guddaa saba hangafa. Saba hangafummaan isaa maqaa bira darbee garuu hangafummaan isaa hin mirkanoofne. Kanaaf qabsoo biyya kana keessatti gaggeeffamu hunda keessatti gaheen uummata Oromoo guddaa yoo ta'es abbaa bokkuu ta'ee beeku. Eenyaas garuu lammiiwwan Oromoo quuqama sabaa qaban eenyummaan isaaniitti dhagahamu sabboontonni sabaa gaafa uumaman kana sassaabdatatti hattootatti luugama kaa'uun gaafa jalqabamu shirra uummata Oromoo irratti xaxamuu jalqaba. Addunyaa kana keessa biyyoota Afrikaa 20 ol ta'an biyya Itoophiyaa qofa hin ta'in baay'een uummata Oromoo Afrikaa keessatti illee baay'een uummata biyyoota 20 ol kan caalu tokkummaa dhabuurraa kan ta'e bara dheeraaf uummata guddaa kana taanee mul'achaa turre. Kun seenaa keessattis kan beekamudha. Namni sirbu ni dhama, namni waa barreessu ni dhama, namni waa dubbate ni dhama. Uummanni Oromoo ilmaayyuu dubbatti karaa deemuu ture. Amma garuu hangafoota keenya jaalleewwan qabsoo kana eegalsiisan kabajamoo pirezidaantii Lammaa Magarsaa lixa Oromiyaa irraa baha Oromiyaa walitti qabuudhaan Oromoo tokko gochuu keessatti seenaa guddaa jalqabanii jiru. Een xumurre isaaniin xumuramuus dhiisuu danda'a. Sa'a akka kaleessaa ajajuu barbaadu garuu ammayyuu parsentii guddaa amalee dhabsiiseerra. Kanaaf tokko haa taanu, walaa hubannu, waliin haa taanu, injifannoon dhiyoodha. Desa qabsoo keenyaa keessatti eessa ga'u akka jiru kana dura warra waltajjii kana rabaa dubbataniiti kan jiran warra bu'aan kana akkamitti deemsisee dhaabna kan jedhu kaayyoo gaggabaabaatu ture yeroo sana kitaaba
hawaasa gurguruun qarshii walitti qabnee lammii buqqee gargaaruuf fedhii ammee namoota buqqaa kana fedhii ammee jechuun nyaata uffataa fi da'oo amma isaan argatanitti kan biraa namni ta'uu keenya kaayuudhaan qabanneetu raawwii adda addaa eegallee gochoonni raawwataman turaniiru gaafa 16-17 duwwaa 3 kaasee guyyaa lamaan kanaa fi duula miidiyaa hawaasaatti godhame achirratti fedhii namootaa adda bahee fedhii namootaa adda baafnee duula miidiyaa hawaasaatti feesbuukiidhaan duula goonee hundumtuu gargaaraa jira. Haa ta'u malee karaa qindaa'aa ta'een akkamitti gargaaruu dandeenya? Namni birrii 100 kennuun irra jiru akkamitti 100 kennuu danda'a? Namni birrii 50 kennuun irra jiru maaliif birrii 2 darbata? Boordi qindeessituutu dhaabbatee boordi qindeessituu kana jala koree adda addaatu jira ture yeroo sanatti gaafa 15 fi hanga 16 duwwaa 2010 maal gochuutu ture kuponii magaalaa keessaa deemnee gurguruu meeshaalee uummanni keenya hawaasa buqqa'e kanaaf gumaachee walitti qabu gara qarshiitti yeroo deebifnu gara 800 olii kan ta'u tilmaaman isa namoonni mana isaaniitii fidanii alaa jechuudha. Kan nuyi suuqii irraa walitti qabanne inni kun 800 olitti tilmaamame jechuudha. Qarshiitti gaafa deebi'u bishaanni amma singidduu deemuun jalqabaa bishaan bituudhaan suma 10 sana binnee qarshiitti geeddarraa kan jedhu karoorfamee jira waan ta'eef aduunis bulluqis jira bishaan akka dugdada sana irraa sumaanii bishaanichi galiidhuma kana keessa oola jechuudha. Uummata keenya naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee deebi'ee tumsine. Qarshii galii ta'e gaggabaabsee dubbannaa daandii irratti kan namoonni gaafa gadda isaanii ibsatan walitti qaban 48,000 fi 405 kubboonii abbaa 10 kun amma dhabame keessaa kubboonii 6tu jira 4 gurguramee jechuudha. Abbaa 5,015 keessaa 5tu gurgurame abbaa 3,020 keessaa 3tu gurgurame 17tu jira. Abbaa 1,188 keessaa 152 gurgurame abbaa 500,311 maxxanfame keessaa 1,161 gurgurame abbaa 200,600 keessaa 190 gurgurame kitaaba 3,000 ol arganne keessaa guyyaa 2 keessatti kitaaba 639 gurguruun danda'ameera. Inni kun qarshii 43,000 fi 511 ture jechuudha. Kanaan ala immoo manneetiin barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti uffataa fi meeshaalee adda addaa guuruudhaanis ta'e kuppoonii bituudhaan deeggarsa lammii isaanii bira dhaabatanii jiru. Hojjetoonni isaaniis ta'e barsiisonni jechuudha. Egaa waan hedduun gabaasanii jedheera humni namaa tureera namni baay'ee namaa ture waajjiroonni adda addaa konkolaataadhaan deeggarsa adda addaa gochaa turanii warri fayyaadhaan leenjii fudhataa kan jiranii qarshii 8,000 fi 210 walitti buusanii nu erganii jiru. Namoonni kun Oromiyaa iddoo adda addaa walitti qabamanii kana kan nuuf akka isaan nuuf gumaachaniif kaka'umsa horii obboleessa keenya yeeyyiis birruudha. Qarshii sana dabalatee jechuudha. Qarshii sana dabalatee qarshii 600 fi 4,097 baankii galee jira jechuudha. Meeshaadhaan meeshaa jiru sana yeroo walitti dhaan bishaan keenyas yoo gurguranne uffaticha gurgurru garuu hunduma isaa yeroo birriitti deebinu walumatti miiliyoona 1.4 dhumarratti namoonni iddoo kana jirtan lammii keessaniif dhuftanii artistoota nu deeggaranii dhufanii isinillee bohaarsuuf dhufan akka keessaniin naa galateeffadhaa. Utuun nan danda'a ta'e ol fuudheen qomatti sin baattan. Inni kaani jireenyatti gadi taa'ee argata gaarii. Inni kaan immoo jireenyatu irra taa'ee itti godha gaarii. Miiqu sirratti madaa. Yeroo qopheen jitu sirratti iyyinee dallan. Ta'es yeroo milkoomaa sirratti kolfinee taphannee gamma. Harree tomma kee waraabuutti michoom. Qamaleen mukarraa gaditti fincaan leenca mataasaatti. Fooliin dammaa dhibee soosatu walora keessa gaaguraatti. Itti nutti gattee har'a harmee keenyatu du'aaf miidhata. Anu deebistaa yaadache
kaani daatti gachite kaan ofitti si geessana bad yeroo tiisana bad yeroo lubbuu du'a olchite sana qaluuf gaman hawwiin halagaa Kuputaa beekaa jedhamu ta'es beekaan addunyaa dhagaadha. Kaaniif iyyuu fakkeenyummaa qabna hundee keenyatu gadaadha. Falmu karaatti awwaan yoo hundaani waaqatti manna madaa keenya waan nurraa barbaacha. Darbe gaariidhaa hojiin sirrii boollan guutne gootuu yaaluudhaa kanaaf faayidaan birrii. Lammii bowwaanee wajjin miidhanna miidhu qarshii lammiif hin taane haabadu boollaaniiti waan qabdu wal gargaarra maala baashii orma gabbarra erga dhubi qarshiin oollee seenaa lammiitu lammiif mata gargaarriitu harka qabne lammiif ta'uudhaan bulla wal harkatti hin qabnu dobbii hayyoota ijoollee Oromoo umrii keessan araabu